Namni kamuu iimeelii namni baneef fayyadamuu hin qabu. Iimeelii mataa keenya haala salphaa taheen seetingii kanarra tuqnee seetingii irra seenuudhaan haala salphaatti daqiiqaa xiqqoo keessa iimeelii mataa keenya banachuu dandeenya. Erga seetingii keessa gallee booda akkaawunti waan jedhu barbaadannaa bilbila kiyya irratti kilaa'uu danda'a. Akkaawunti jedha. Bilbila keessan irratti waan fedhe haa jedhu garuu akkaawuntii waan of biraa qabu irra tuqanna. Sanaan booda ammallee irra deebi'ee akkaawunti jedhee qobaatti nuu fidaa gidduu kanarratti akkaawunti ka jedhu kana ni argitu hundi keessanuu. Akkaawunti ka jedhu kanarra tuqannee keessa seenna. Akkaawunti ka qobaa kana yeroo tuqnee keessa seennuu dhuma irratti add akkaawunti nuun jedhee dhuma irratti mallattoo ida'uutiin nuuf fida. Sana kan nuti tuqannee keessa seennee akkaawuntii banannu jechuudha. Akkaawuntii add akkaawuntii jedhee ida'uu qaba. San tuqnee yeroo keessa seennu waan baay'ee nuuf fida. Nuti garuu achi keessaa Google ka jedhu barbaadannaa. Google ka jedhu kun kunoo bakka kana jira. Google kanarra tuqanneeti kan nuti iimeelii haaraa banannu. Google ka jedhu kanarra yeroo nuti tuqnee gara iimeelii banuutti nu geessa. Bilbilli keessa yoo paaswordii qabaate paaswordii isin gaafata. Paaswordii itti naqxanii dabarfattu. Sanaan booda email or phone number jedhee bakka kanatti nuuf fida. Yoo kanaan dura iimeelii qabaannee bakka kanatti guuttannee neekistii tuquudhaan paaswordii san itti galfannee paaswordii duraanii jechuudha. Iimeelii keenya duraanii bilbila haaraa irratti fidannaa jechuudha. Garuu amma haaraa banuuf waan ta'eef create account ka jedhu kun bakka kana jira. Create account tuqna. Create account ka harka bitaa jala jiru yeroo tuqnee for myself to manage business jedha. Ka business osoo hin taane for myself ka jedhu ka jalqabaati kan nuti filannee irra seenuu qabnu. For myself mataa kiyyaafin banachuu barbaade iimeelii kana ka jedhu san irra tuqannaa. Sanaan booda first name fi last name jira. Maqaa keenyaaf maqaa abbaa keenyaa nu gaafataa jechuudha. Actually bakka maqaa keenyaatti waan biraa bakka maqaa abbaatti waan barreessuu ni dandeenya. Ani barnoota iimeelii haa jedhu bakka maqaa keenya irratti barnoota, bakka maqaa abbaatti iimeelii haa jedhu barnoota iimeelii. Ergan barreeffadhee booda neekistiin jala kana jira. Neekistii godhadheen gara fuula ittaanuutti darba. Neekist ka jedhu kanan tuqaa. Sanaan booda basic information enter your birthday guyyaa dhaloota keetii itti barreeffadhu. Ka jalqabaa irratti guyyaa, ka ittaanu irratti baatii keessa dhalanne, ka dhumaa irratti bara keessa dhalanne. Sanduuqni ittaanu kun immoo saala. Fakkeenyaaf amma daa'ii irratti guyyaa tokkoon gaafa tokkoon dhaladhe haa jedhu. Manzii irra tuqee ji'a baatiin keessa dhaladhe baatiidhuman fedhen filadha. Baatii feetan yookaan yoo guyyaa keessa dhalatan beeytan baatii keessa dhalatan san filattu jechuudha. Gaafa guyyaa tokko Jeenuwaarii bara isaa yiir bakka jedhu kanarratti bara 1995 haa jedhu. Gaafa tokko Jeenuwaarii bara 1995 haala kanatti kan barreeffamuu qabu guyyaan dhaloota keenyaa jechuudha akka faranjiitiin. Sanaan booda gender nuun jedhee saala nuun jedha. Dhiiraa fi dhalaa jira. Ni filannaa dhiira jedheen filadhaa jechuudha. Bara dhaloota keenyaa erga akkasitti itti barreessinee booda neekistii ka jedhu kun jira. Neekistii tuqnee gara fuula ittaanuutti yeroo darbinu iimeelii lama nuu kenna. Iimeelii ka jalqabaa kun iimeeli barnoota YouTube barnoota jedhee @gmail.com barnoota iimeelii @gmail.com. Inni dhumaa ofii keenyaa yoo iimeelii barbaanne filachuu barbaannee fi kan lammaffaa kanaa filadhuu fedhu kan jalqabaa filachuu ni danda'a. Kan lammaffaarra kaawwadheen kana jechuudha iimeeliin kiyya barnoota iimeelii @gmail.com. Sanaan booda neekistii tuqa. Filannoo keessanaa kennee jira. Iimeelii filadhee yeroo neekistii tuqu paaswordii itti barreeffadhu. Paaswordii iimeelii kan keetiinaan jedha. Paaswordii sirrii ta'e itti barreeffadhaa jechuudha. Paaswordii itti barreeffannee gara fuulduraatti dabarfannaa jechuudha. Paaswordiin keenya 8 ol ta'uu qaba. Tuqaa yoo qabaate lakkoofsaan qubeedhaan makaa yoo ta'e bareedduudha. Create a strong password with a mixture of letter, number and symbol. Passwordin kan kee jabaa ta'uu qaba. Qubee, lakkoofsaa fi mallattoo wal makii jedha. Oromiyaa tuqaa 1 2 3. Sanaan booda neekistii ni jira. Neekistii tuqadhee gara fuulduraa deemaa jechuudha. Yeroo nuti neekistii goonuu lakkoofsa bilbilaa itti galfachuu ni barbaaddaa nuun jedha. Yoo feene yes I am jennee galfannaa. Garuu skip ka jettu dhumarra jirti. Erga dhumarra gadi buunee booda skip jettee kunoo mallattoo kun as jirti. Skip san tuqnee gara fuulduraa dabarfannaa. Iimeeliin kan kee kana naan jedha barnoota iimeelii @gmail.com naan jedha. Neekistii tuqeen gara fuulduraa deema ammallee. Yeroo gara fuulduraa deemnu barreeffama dheeraa tokko nuu fida. Barreeffama san eeyyama qeebal nuun jedha. I agree ka jedhu kun dhumarra jira. I agree san tuqnee eeyyama Gmailii eeyyama Googilii
simannaa jechuudha. I agree ka jedhu kana yeroo tuqne dhumate iimeeliin kiyya banamee gara fuulduraan na dabarsaa jira jechuudha amma. I agree yeroo tuqnu achumaan iimeeliin keenya nu banama gara bilbila keenyarraa Gmail ka jedhu ni jira. Gmailii keessa seennes iimeelii keenya ilaalachuu ni dandeenya jechuudha. Gmailii keessatti wanni hundi nu dhufa kunoo amma banamee jira. Barnoota finishing setting, your new Google account maaloo nuun jedheen nu fida. Kanaan booda Play Store irra YouTube irra deemnee waan adda addaa Play Store irraa keessattuu Play Store irra seennee waan feene download godhachuu ni dandeenya jechuudha. Iimeelii yoo bilbila tokkorra hin jiraanne waan akka WhatsApp, Imo waan ta'e download godhachuu hin dandeenyu. Kunoo iimeeliin keenya asitti Play Store keessa galee jira. Amma eeyyama guutuu qabnaa jechuudha. Waan adda addaa download godhachuu ni dandeenya. Waan feene sarchii goone download godhannaa. Akkasuma YouTube seennee YouTube fayyadamuu dandeenya sirriitti jechuudha. Koomentii gochuu waan adda addaa. Barnoonni keenya iimeelii banachuus kana fakkaata ture. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qabaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa, laayikii godhaa. Warroonni maatii hin taanes maatii ta'a subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.